Ini taphachiisan inshallah. Kanaafuu li share godhaa kuma digdamaan nagaa nama kuma lama dhibba shan ammas biltuutti kuma digdamaan nagaa qoyme obe namni kumni lamaa fi dhibba afurii sirraa barbaadama. Mee hiriyoonni koo namni kumni 17 dhibbi 7 namni na beektan namni na jaallattan namni amaddini mubee jaallattan warra gastii kana keessaa leeksoo waan ofii tokkummaa jaallattan jechuudha. Mee share godhaa jalqaba. Sheerii meeqatti gootu beektu nama hiriyoota keessan share gootanii kun agartanii namni dhibba afurraa dabalame laa. Kuma 18 gaarra laa. Thank you so much. Callisaa share godhaa warri join gootan hin deemina nama kuma 20 geenyeeti sagantaa kana eegalla inshallah. Miyuutii godhime. Nama kuma lama qofan barbaadan. Nama kuma lama please share godhaa. Hiriyoota keessaniif share godhaa callisaati. Nama hin dhufeettan hundaaf share anumatti share godhaa. Anuma isa gastii kana keessa jirutti share godhaa. Anumatti share godhaa. Share godhaa jabaadhaati. Kuma tokkoo fi 900 hanqata isii kana guunnee geemii jalqabsiifnee daqiiqaa 15 sana booda immoo biqiltuu taphachiisna inshallah bismillah amee isin share natti godhaa innan share natti godhaa share natti godhinaa nan sobeen anatti hin jenne kanani nafiisa anatti godhinaa nama biraatti godhaa jamaatal keer nama biraatti godhaa qosaadhaafan jedhe mee hiriyoota keessanitti 1700 tafe hin callisu gaala hanga 1700 sana fiddanutti jabaadhaa anatti share hin godhinaa illaa aleekum jabaadhaa eessa dhaqe namni 2000 nama 2000 nama 2000 namni laga sammuu saara sirriidhaa si maaf gadi harcaa mube. Innaa lilla maaf share irratti gootu bilookii taatanii tolan gadi ba'u warri share irratti godhaa. Abaluu galchi jala taa'ee amadii achi taa'eeti. Itti dabaltee gurbaatti dawwaliga. Taphna eegalamu baarki bilbili eegalamu taphni. Enturaarraa eegalamu taphni. Sa'aatiin deemaa jira bar. Eegalamu bubee koo waan ofii jamar. Amma taphni kun eegalutti akka hundi haaraa kana fuloonaa godhaan sun gubataara. Dhiisaa bookin immoo. Gubataara ibidda sitti bobaaraa Alex. Hunda isaanii nama ida'uunis hin bira jiru ja'uu balleessa. Warra gastii. Nam tokko Ramadaanii galaa bu'aa fi Ramadaanii naagalchi haaraa dhugaadhas immoo Ramadaan galuudhuma qabaa. Nam tokko Yaalaa bu'aa galchiini. lakkii waan ofii eessa dhaqqataanta. Waan ofii hin bu'in nan bu'aan. Nan bu'aan bu'in waan ofii. Nabuusaa neetworkiin na qabe. Koppiliin kisheer godhaa hundi keessan iyyuu koppiliin kisheer. Geenje bakka. Anaan buusaa galchaa yaa sabaa gadhee. Eegalamuuf. Neetworkiin kadhee na hambisa. Eegalamuuf. Ana bu'a. Meera gurbaanni. Ana buusa. Ishi bakka osmee bu'i. Ramadaan ergadhaa Meera gurbaanni. Gurbaanis jira. Inni hojii taphatamu. bakka. Ngaan jedhani qoy. Maal namni kun kuma saddeet jiru jaajamaa kan Bakka. Waan ni gajiidha. Birreen ta'a waasappisi seen. Meera waasappisi. Nuti waasappii. Zuzu bakka sawa urjii sawa urdanaa linyaa. Ahun sawa yaa warradannoo awurjii ijja margeemu. la share godhaa mee. Ramadaaniin maal natti? So wana tutunu ababo tutunu wana nu harkaa bee giiftii nu kennu qopheessine mubaarak kenna muka si fakkaata ababoon qoyat osoo nu kennu nu kaawwalee kennu jettuat. Raame wallahi asin argine bar dubbisa beeku jettu ani satta baabura argine bar. Isi asii miti mubaarak ka rakkoo qabuun daafuu taaptaa godhaa jedhana rakkoon qabu inshallah. Baga rakkoo qabaadde Ramadaan. Mubaarakiin qomatini isi mubaarak bisite jira isi. Baga rakkoo qabaadde Abdiidhaan abaaboo kennin jedhe. Dhugaan. Mubee nama harcaasii. Laannu manichi mana abdii geetaachuu abbabee caaliiti. Eenyuun caala? Sorry, ana nan quuteessitan eenyuun taatan? Feetu taphachiifta? Feetu dhiiftee deemta abbaa barbaadde? Ana wallaahi geema godhannaas maraaratan. Laannu waa tokko naangoon tanus. Buusii uummataa. Akka ergasii sheemilsa qabaa. Minaamin akkanya. Abdii geetaachuu abbabee caalii manni kun mana isaati. Yoo inni fayyadameedhe nan fayyadam. Yoo inni cufeedhe nan cufa. Sorry. Ramadaanatti immoo ana si galche iyyuu. Na sagalee sii ta'ee si galche. Inni galche jennaan. Amma abaluu galche jira rabannaataa anan gomatina ana keessa na baasa waan oromoo keessa yoo Ana taatu baay'eera kun abbaa barbaade galchi mubaarak. waan tigiree keessa galchaa keessaati waan sabaaf sabla Maaliif naman buustu mubee uummata kana hunda buusiiti geemii jalqabsiisaan. Ayyee. Harcaasi hunda keenya. Uradu. Haala faate warri dhuftanii taap koppiliin sheer gootaniif galatoomaa ulfadha. Geemichi kan isaati. Kan Ahmadiin jechuudha kottu. Geemii kan Ahmadiin amma eegalamuuf deema kannee bartu marra. Ufadhu Ramadaanatti illee dhiifaman dalalaniiti dhabbisiitee sittoo himoo naqattee jira kan mubaaraki immoo obboleessa kootiiti atillee obboleessa kooti haadha kooti mubaarak illee haadha kooti dillammoon tokko. Ame
guyyaadhaan dallana musliima. Ramadaa callisee malee guyyaadhaan dallana maaliif abbaa barbaade gadi Kanaafuu faamilii ani bu'aan galaa. godhataa godhaati ittiin himaa himaa. Ishi qoy. Nama kuma diidama guutaa bedafaati. Nama kuma diidama guutaa intalli baay'eeti. Defa matu. Hundi keessa dhiifa mana barbaadinaati kan garaa keessaa yoo dhiisa. Wallahi barandaa namaa jira. Barandaa namaa tolu naqachuu adda. Hundi keessa waa rabbi sii laaffise na biraa fadhaa. Isin tuna bachiise. Isinii rabbitti dhiise jira wallahi. Isinii fi rabbitti dhiise jira wallahi. Tiktookiin jallee naqattee waan ningi natti kennu. Kanaafuu kun tiktookiin kan obboleessa koodiiti jechuudha. Kun kan kootuma. ዞዞ ምነው? ሰላም አለይኩም ቤተሰብ ሙቤ በጣም ይቅርታ። ዋሌኩም ሰላም። ቅድም እንትን ፍለስክ ላይ ውጭ ነበርኩ ታለኬ ቤት አለ። አሁን ደግሞ ሰው አውርዶ ሌላ ጌም ሁለት ስላለ ማለት ነው ሰዓት አሳለፈብናል አናጫውተም እያሉ ስለሆነ 18 ደቂቃ ስላለፈ በእናትሽ አውርጂና ተጫወቱ። እየቀረበን ነው ወላሂ አሁን እኮ ነው የገባሁት። 10 ደቂቃ አልሆነኝም ወላሂ። እንግዲህ ሁለት ያለው ቻንስ ወይ መጫወት ወይ ደግሞ ይበላሽበታል። ሙቤ አራዳ ልጅ ባለፈ ኢሌልም እንደዚህ ለበራንገላታችሁ ላይ ታሃለደለም እንዲህ ለበለው ገጠመኝ ሀጂ ወላሂ ሌላ ሁለት ጌም አለ ሌላ ማለት ነው። ለሱ ብሎ ምስኪን ስለሆነ ሰፖርት እንዲያደርጉት አሳልፈዋል። ያኛውን 10 ደቂቃ 20 ደቂቃ ተብሎ ተለምኗል። አሁን ደግሞ ወላሂ እየሄዱበት ነው እየወረደበት ነው። እሺ እስከዛ ድረስ ያን ጌም ሄዶ ያጫውቱ ታዲያ የሚያጫውቱ ሰዎች ሄዶ ያጫውቱ። ለምን አብራችሁ ግቡና አንቺና እሱ ስትገናኙ ሰው ይጨምራል። ተገናኙና 5 ደቂቃ ወሰዱ ይጠብቅ በቃ እንደዚህ ነው። ሰዓት ነው የምንዙዙ 18 ደቂቃ አለፈ 20 ደቂቃ አለፈ። እሺ አሁን ያው ዙዙ አሁን በቃ አንቺ መጫወት ካልፈለግሽ አልጫወትም በይውና በቃ እኔ የለውበትም። ቅድሙንም ይቅርታ አድርጊልኝና አንደኛው ሰዓቱ 18 ደቂቃ አለፈ። ሁለተኛው ደግሞ ተገናኙና 5 ደቂቃ እሱም ታብታብ ያስደርግ አንቺን ታብታብ ያስደርጊ ጀምሩ ተገናኙ። አሁን እንደዛ ይሻላል። ዙዙዬ ሰውም ይመጣልሻል ከሱ ጋር ስትቀመጪ። እሱ አልጫወትም ምን ይላል? አንቺ እኮ ነው እየጠበቀ ያለው። እዚህ እንግዲህ ሰው ክብር አለው ዙዙ። እዚህ ጋር 18,000 ሰው አሁን የገባው ትንሽ ታገሱ። ማዳም ቤት ነው በሳራ አንተን ሲጠብቁ ከዚህ በፊት ሙቤ ኦጂረን ቱሬ ደቂቃ መቴ ነጋ እኑማዩ መታወልቲና ቡሱ ወቴ ማና ማዳሚን ጅራቹን ኤርጋ ከም ብራቃ ባለ ብረት ይወለ ወይ ወዳፊት ወልቲና ቡሱ ማሎ የጀለከን ታገሷት። አሁን እቺ ልጅ ሰው ቤት ነው የምትሰራ። ሁላችንም ብናግዛት ጥሩ ነው። ማሎ የጀለ ታፈድርጉላት 10 ደቂቃ ብቻ ሙቤ ወኒ ነማ ወልሲ ቡሱ እንጅሩ ኩምበር ቢኮዝ ኩኒ ጠባ ጌም ነው። ማንም ሰው ያውቃል። ደቂቃ ኩራኔ ጉን ኢኑ መጅራ ደቂቃ ኩራሸኔ ጉን ኢኑ መጅራ ኩን ደቂቃ ዲደሚ ቶኮ አን ጌሚ ጉያ የሮ ጀልቀባፍ ከነን ጠበድ እንተለ ከና ወጅኒኒ ደቂቃ ሰዲ ወካን አፍር ቆፈ ከኒፍ ማሊፊ ጌሚን ብራ ከጅሩ ይቲም እሺ ዙዙ ሌላ ጌም እንዳለ ነገር እሺ እንደዚህ እናርግ በቃ ሌላ ጌም አለ ነገራት ቢቅልቱ ጌም አለ አጂ እሺ 5 ደቂቃ ታብታብ አስደረጉ ሙቤ 10 ደቂቃ ሻንከኒ ሻንጫላን ከኒ ቦጊ ቢንዱ ደቂቃ ቆን ጃር ነው አዲስቱ ከማፍ ከደቱኒ ሲል አላው እንደ ኦላንቱ ማነው ብራው ፍረቱን ፌና ማፉም ከበቺስተን ሲል ከንጀሪ በርባደ መለከ በቃ እኔ ወላሂ ዝም ብዬ ከማል ወጥቼ ዝም ልበል እንጂ ከንጀሪ በርባደ መለከ ተው እዚህ ጋር ወርዶ ኑስባሩ ሙቴሱ ደንደው ቀም ነበር የኛም ተቀባይነት እንደኖረው ይገባል እኮ ማኑት እንደገኙ ታኔ ብቻ ከል ከማሎ ሙባረክ ኑስባር 8 ደቂቃ ይቀራል። በቃ ተው አብዲ 8 ደቂቃውን ታብታብ እናዘርግ 8 ደቂቃውን ጨርሽ እሺ ከግማሽ ማለት ነው። ኦኬ ያደነ ማቆፍ ማፍለቱ አለው እንደ የራሳችንም ሐሳብ ሰው መቀበል መቻል አለበት። ባይደ አብዲ ጋሽን ለማሰብሪ ከናቀቡ ሻክላክ የሪን ከናባይዜ ነሚ ዋን ፌደ ቆፋን ረተካፌውን በርባዶ አሳንኬ ዱጋዳ ገሩ ነመከና ነምኒኑ ብረጅሩ ኮኒ ሞ ነመከናቲ ጀራሽ ኩመሪ ደሞ ጉታፊ ባው ብቅልቱ አሜኮ አብሽር ዳሞ አይ አብዲ ወላሂ ተቃቀሰ ሙቤ እንዴ ሄራዮ ገጂ ወለጎጂ ደማ ወለጎጂ እንዴ ሄራዮ ገጂ ተቃቀሰ እንዴ ጀራከኝ ምስኪና ወጣ ኦልገላት ታታቆች ሳፊ በቃ ደቂቃ ቶርባታ ኦንሊ በቃ ደቂቃ ቶከከት ኒዳን ሙቤ ፕሊዝ
Abdii rabbashiniin jedhanii sanyii ani qalbii qal'adhaan jiru qubna garra jira ala kan. Abdii miisejii wayisii kaa'uun sabee namuma keessatti beekii bakka jira mitiire. Hundi keessan taap iskiriin godha nan dhiite waasii barreessuu kee Jed naa barreessi na laala barreessi. taap iskiriin gaayis bakka amma daqiiqa tiikaatti fayyadamnaa dhiise taap iskiriin gaayis hundi keessan diddama seenu kuma diddama seenu gaayis kuma diddama seenu 19 let's go daqiiqaa torba nu hafe daqiiqaa torba qofee daqiiqaa torba qofa hafte jechuudha hundi keessan sheer godha daqiiqaa torban sana jechuudha. Hundi keessan nu daqiiqaa torban abte kana sheer godha. Amadiin modereetara kennuu beekta miti naa kenni modereetara anaaf. Hundi keessan nu sheer. Ramadaanii ol galchaa mee usabaati. Sheer godha hundi keessan nama diddamaa guutu 19 kun diddamaa guutu sheer godha bannaa taaju daqiiqaa torba hafe daqiiqaa 6 Ramadaanii asilee sillee galchaa mee. daqiiqaa 6 qofa fe guys daqiiqaa 6. Digannee raabdi. daqiiqaa 6 hundi keessan nu sheer coupling Share coupling guys. Share. Ramadan share kita kan. Share coupling. Coupling kita tapi koda. Tikkan is kuda is magala. Buse nongal ta. Share coupling. Warra gastirra gale kana follow godha. Warra bolesa baaju kana follow godha. Baaju legal cha. Undu mana ma? Tikkas kuda tikka baja wan. Ramadan legal cha abdi. Okay, nangal चाहिए मेरा Ramadan Share coupling जो लगा share Amadin best to Sri Ramji tabni lama duaan juga tabe tay to kumichat taba to kitira okay umat kenya dafa Rame kadun nalani. Madinin sodatin abshira. Aye shi. Malah nanti bayi tu kuma nana seni tu wallahi. Ramadan ni kacani me. Rame malif galu dide. Moji wallahi. Rame malif ingalatin kabat tu kunas jala jirta shu. Grame ana galcha. Mejal qaba warra gastira jiru kana abdiyye kana fay mallattoo idoo maqaa isaa fuuldura jiru balleessa baajuu kana toofiq dedoo naawwii hundumaa foloo godha. Amma daqiiqaa meeqa tafe daqiiqaa 5 qofatu nuuf waan ta'eef abdiyye kana sirriitti foloo godha nis challenge qaba. Ramadaanii galchaa meemmotoon meemorii Aaran itti foloo ol goonu amma laal hundi keessan mallattoo hundi keessan everybody dafa. Rame nam tokko waa hundi keessan. Thank you everybody. Thank you very much. Thank you. Yalla. Thank you so much. Galatoma ol fadha. Warra gastira mallattoo idoo maqaa isaanii. Koppiin kisiritti dhaati. Ramadaanii ol galchaa Ramadaanii ol gaba abdi. Ramadaanii galchaa. Meerre Ramadan raame tokko lakkoofsa ko barreessi bro. Mallattoo eda'uu qofa irratti xiyyeeffadha hundi keessan. Warra gastira mallattoo idoo maqaa isaanii Warra gastira Ramadaanii maal gattu buuta. Anin barbaanne ame fatayyaadhaan barbaanne. Hinnaat. Maali gadi buutare indeeti maali gadi buutare ummata foloo godhaa hundi keessan Ramadaanii foloo godhaa hunduma namaa gadi qabaatti foloo godhaa. Haadha mallattoo eda'uu irraa balleessaa Ramadaan hin bannaa taatu. Hundi keessan carraa kanaan foloo ol goona kuno. Gaafa Oromoon bakka takka baay'attu osoo akkatti foloo godhan. Hundi keessan warra gastira mallattoo eda'uu irraa balleessaa. Ramadaaniin deebisa abdii nagaa shaandi quxursaaf. Ramadan hin bu'in. Maaliif boo ishoo miskiina wala godha. Ramadaan haadha akkamitti bu'a bannaati. Foloo godhaa mee hundi keessan maa Ramadaan haadha gooti Mubaarakis haadha gooti lammanuu haadha naa maaliif abbaa tokko abbaa godhi Ramadan. Mubaarak abbaadha Ramadaan haadha adeem. Adda adda baasi lamaanuu haadha godhin. Lamaan haadha godhin. Abbaaf haadha godhi. Abbaaf haadha. Bataam tolu. Ayyaan qabdu ati maal taate amma dubbiin balleessin. Anabba. Mubaarak abbaadha Ramadaan. Mubaarak angala kita waan qabu bedis. Angala kita waan. Dafa mallattoo eda'uu. Naawwii kana balleessa hojiitti shakala naawwii fuula. Kana nitti gurra dabarne. Thank you. Ataadha shi Ramadaan abbaa. Ayi. Mubaarak haadha Ramadaan abbaadha jechuudha. Amma akka jedhanii. Yalla meedha geeffadhaa tokko warra gastira jiru kana tiktookiin keessan waarningii irra jiraachuusaaf dhiisuusaa adda baasuu tiktookiin keessan waarningii irra jiru. Koppiin kisiritti uummata maal taatan maali deebii qabu. Nama dhagahu Amadiin.
TikTokin keessa warningi irra jiraachuu dhiisus adda baafachuuf mee warra gastii jiru mallattoo iddoon isaa balleessa. Yoo balleessuu baattan warningi qaba TikTokin keessan. Mee balleessa. Yoo balleessan garuu warningi qaba jechuudha. Mee ilaala. Warningi qabu danuunsa. Danuunsa warningi qabu. Mee warri itti mallattoo idoo abdiyyee kana kan abdiyyeen kun warningi qaba mee ilaala tuqa TikTokii isa mallattoo idoo በጣም ጥሩ አይን ቀቦ ይችላል ባይ ጋሪ ባይ ደቂቃ ለመቆፈን ነው አፋ only 2 minutes left ደቂቃ ለመቆፈን ነው አፋ ደቂቃ ለመቆፍ አብዲ ነጋሽ ሜረጋ ይሰር ተባኮ ደቂቃ ለመቆፍ ጀባዳ ወረገስቲራ ዴዶ ከነስ ፈሎ ቶልቻ ዴዶናስ ከሰነ መሳዲ ሞሜ ገጅራይ ቢላ አለይኩም አብዲ አላ እንዲ ደደ ቪዲዮ ካንዲ ሰከና ፎሎ ጎዳና ማሊፍ ጌሚ ማፊን ጀልቀብሲፍተን ደቂቃ ቶክቲ ተፈ ደቂቃ ቶክቲ ቶጊደዶኒ ኮቲ ቶጊደዶ ከሌራ ማቃቆ ፈራ ጅጅረቹ ቆፈና አፈቲ ነጀላ አብዲ አንድ ቁጥር ልጽፍ ትችላለህ ፕሊዝ አወሌ ሙሰማ ከንዳ አወሌ ነባኮቲ ወለ ሙሰማ ከመሌኔ ጋጅራ መኒ ሙከየፈን ቀቡ ሻወሪ ገሌን ቤኩ አዱዴኔ ጋጅራ ጋጅራ ኢዛራ ሙጃንጌ ኛሪ ገባ ወበርባሪ አርጂ ሁንደ ዲታን ቱቱና ቢታቴ ሙባረክ ዳፊ ሰከንዲ ሰዲ ከኒ ወረገስቲ ራቲ ኖርጫስ ጌሚ ጀልቀብሲስ ያላ ሙቤ ወልከባጁን ድርቀማ ጋም አስረት Ummato galatoma ulfadda ramme atabba amadini an hada sati awolen abada nawin ada awole wasila nawi jabal wagrati undi kesaniyu amadini bila koda gudda qaba ramadan fashini uguma warra amadini jalatanu follow godani warra gastira jalan guutu follow goda hundi namatu qoda wayi qaba mucha kala bira wallahi tu ramadani bakke da boden galle bakke hada naman kennam wala tu kenname bakke hada tu ramadani kennama kale saga fanni bakke kesatti ko namni hadda ange guya hadda ifa kada ange anu ma ramadani yo jenne soba miti chuda kana bu thank you jechuda follow gochu wala gastira mana follow qoda mani chiko thank you time is up mani chiko ti sinjan lan time is up maki ajirta Makina jirta argaan jira. Okay, nama tokko bisa kacaki time is up. Saat ini dedo suma buusa suma tu bicuudha. Buusi kan? Laale jabarra kaawwatta bo. Zimbal. Ara makije ati deeqa sakandi tokko nante sirtu jala mana ke. Yalla. Manichi kooti makigo. Ara giddira michira menurka fuudhee malee. Okay, maki harki seeraan. Maki harki seeraa. Namni maal yaa uummata amaddiin kabajaan nuti himatee akka mana isaa dhufuu amaddiin dhiifamaa yaaboo geemii hedduu jira sii galee geemii sanis yaamamee bikka hunda dhadhaqe xulxul jechaan jira wallaahi. Dhiifama shimaanitti. Dawulaan lamman ishee. Gattee sii dhufteetti jira. Galatoomii wallaahi galatoomii. Akkuma taatu bartaa'e. Maki waan fadhee laalo. Wallaahi hundi isaanii na yaamama. Mana keessa eebbisee wallahi makisiisuudha. Wallahi dhimma gadi yeroo jiraatti iyyuu fiigee naannu. Gargaar koo itti lakkaatee mana kee kan taane mirkaneeffadhe deebi'e cuma. Mana si cobsiisuun dhufee ture makiin geemii danuu jira. Kanaaf olii gad deemaa turte kunoo deeqaa shan si kennuu dhufteetti. Thank you makii hundi keessan iyyuu warri makii jala dhuftanis. Cuufi mana kana geemii jammarsiisi. Ayyee jammarsuu bani qoy sakandii 10. Hundi keessan. I love you. Mana follow godha warra gastiira jedhamu meemiyaa tokko follow godha na agarsiisame. Wal guddisi sagalee keeti. Hunda asirra jiru. Agaatamii kanaaf follow godha. Laayifii riipoost godha. Mube. Leenca eenyuun naa kenna amma deenga dibu. Naa kenni tuna. Vera bari. Nama gurguratu. Vera. Amma ergi biri. Yalla. Eenyutti asitti ergu. Leenca guddaa tokko naa erga amma asuma irratti ergi asuma irratti erga. Laa sirratti yoon kenne qixxeetti jita.
Qixxeessi bira gaa. Naa erguu gaamuu beeku. Akkaawuntuma Toofik dedoo kenna. Toofik dedootu bitee amma. Inni kan inni barbaade leebalii isaas guddifachuu barbaadeeti naa wajji. Beeka maalootu namaa kennu jira. Hin danda'amu gaa wallaahi. Saani geesse mubee. Saani geessetti. Bakka walii ergatanii akkuma ergatanitti garuu geemiin eegaliin jeen xiqqishoo faamilii. Naawi akka gootu Toofik dedoo irratti ergi. Lodeessinii. Ayyeeshi. Ergi jabaadhu. Gedda amyanii yaa gedda uu. Akkaawunti koo qaba jedhee seenna nuu naawi. Naa asii qaqqabe Toofik dedoo bitee kenna. Ummatoo kabajamaa kadhatoomaa ulfaadha isin jaallannaa nagaatti nuu turaa jala ta'aatii qoy dura na waama lage qoy dura na waama qoy. Toofik akkaawuntii keenyaa ergiin qaboona. Hinjiru akkaawuntiin badee deebi'ee hedduu kanan badaara keessan hunduuti. Zuzuyyee bakka haji yeroo dunnaa jijjamar. Daqiiqaa 15 ta'eef Mubaarak. Daqiiqaa dararnu. Yalla kuradu. Yalla. Masalama. Malkaam iddile Ahmadiin. Ergi Toofik. Ahmadiin. itti arguuf deemna. Bismillahirrahmanirrahim. Naawu isee eegaa jirra keessa. Naawu isee ergameera dafi. Dafi jabaadhu abbaa leencaa. Namoonni ajjirtan wal argachuu dhiisuu dandeenya ergaa dabarfanna. Obboleessa keenya abbaa diggaa torban sanbata hadhaa galgala akka Itoophiyaa isaatii afur irratti jajjabeessina kaameeraa tokko waan tokko binnaaf jennee walii galleerraa torban hadhaa galgala isaatii afur irratti abbaa diggaa mana koo tiktookii koo kana irratti akka dhuftanii jabeessan viidiyoo jedheen gadhiisa bor laayik riipost sheer akka godhan ishee amaanaadhaan dagatina namni dhimmi gosi ilaallatu hundi meela zuuzoo ergeeraa boleessoo Naawi ne gaara. Naawi. Itti dawali kaa gara itti ergite. Ergeeraa inni. Zuzuyyee. ሞዴሬተሮች በቃ ለራሳችሁ ብላችሁ ታማኝ ሆኑ። ኦኬ ነው ቦስቴቲ ለራሳችሁ ብላችሁ ታማኝ ሆኑ። እሺ ወለርጉ ደቡዩ በቃ ጋሌተን ሲያስ ወደ ወል ቸገር ሰብሽሽ ያበይ ካንተ ኮንስ ፎሎ ቀን ረፍቴቪ ወደ ወል ቸገር ሲሰ ወደ ብረዳ ላ ጋንጅሩ Bro, jalan sini bro. Zuzuye. Kunot. Nanti nggak tahu bilang lagi. Makai pantai namanya. Nama tu. Anak film. Nama berapa? Baik. Kurang cukup berapa? Umat raidasi semua orang kecil di sini lagi karena semua kita orang umat kenapa semua orang kecil di sini lagi Energa mature garu argachuu dandeenye intina yaanyu tuqaaltiin mobaayiliin gosa tokko ta'e
Nukun maaliif Kini mobaayilii koo. akkamitti kooluu wal galan gini. Mobaayilii kana kennu. Toofiktee mobaayilii kana kenni po. Guys, company share godhaa, mana follow godhaa. Matu hundi keessa sirriitti illee mana waati siniif rabbitti isa jira uummata keenya hangwaalummaa geemmee sin beeku Dubaayin keessatti akkasuma rakkoo waan hin keessa ture hin beektan hundi keessanu maaliif uummata tokko rabbiin kana hojjetee furmaata tokko rabbiidhaaf isumatti kennee jira kanaa wanti sun gochu wanni hin godhaadhis nama biyyattis illee biyya hoogganaa ture as keessattis immoo Awurjii gas balbaat bannaataቸው abdii deemee buusii kanama. chaanjii keessa ture hin beektanii Angura tezi. Enggak minta mereka tezi. Itu selama di mana? Apa jar setina rambut tu? Jar semua ikat sih rakam di. Jar setina. Umat Kenya. Company share godhaa sirri. Mana follow godhadhaa namoonni kumni 22 kun mana follow godhaa 200 galchaa. Mana follow godhaati nama miliyoona tokko laaluu qaba hundi keessan taaftaappii koppiiliin godhaati akkasuma taansee duutuutti maal nama ergata isaatii kam awwalee itti ergataan. Mubaarik jedhaan himee zuzuudhaan. Daftee wallattee dandeenye. Ummati keenya faamilii gochi keessa. Akkana nama maaliif boluddi? Qoy irratti baatu. Masjida. Ol qabi sagalee jechuun. Ayo boleh apa ada boleh Hundi keessaniyyuu mana follow godhaa. Hundi keessa mana follow godhaa. Timing geera. Guys, የዛሬው ጌም እንደ ጌም አታስቡት። እሺ እንደ ጌም አታስቡት። የዛሬው ጌም ሀጂ እንዳሉት ሌላ kenapa malah hurid? Allahu Akbar. Amalle jolle amang gadis nasi dia tiar. Mode gati ka fachisani. Bode gadis nasi nasi galatuma family wallahi. Gucce ke sendende ke kafale futushi wallahi lazim. Ane nama sabah salami ya formia aku sudah dapat atur garu. Dubai yang kesati Ramadhan malee wanti beekan jiru jechuudha. Dibeen Ramadhan mubaarak malee jechuudha. Maaliif namni gaafa rakkatee gaafa obboleessa dhabee gaafa ise waan haasa'u waan sun beeku waan ta'eef narra illee barbaadinaati guyyaa har'aatti isiniif rabbitti isee jira hunduma keessan jechuudha. Kuma dhibba lama jedhaan ture garuu ani tiiktookii kiyyatti naqattee malee namni yaa'eetu dhufatu tiiktookii hojjeteeti nam tokko kanaaf hin jiru. Maaliif kuma dhibba lama jedhaan ture garuu tiiktookii kan kun naqattee akkas isaa ta'e jechuudha. Nama irratti adama rabbitti. ላክልኝ እየጠበቅኩ ነው። ላክልኝ ወጥቷል። ማንም ሰው የለም እኔ ጋር። እኔ እኮ በትልቁም እየላኩልሽ ነው ዙዙ። ካገኘሽኝ በትልቁ ላኪልኝ አንቺ። በትንሹም በትልቁም እየፈለግሽ ነው። በትልቁ እየላኩልሽ እየደረሰ ለማንቺ ጋር በሙባረክ አካውንት ነው የገቡት። ሙባረክ ከሆነ ለእኔ ፍሬንዴ ነው። እስቲ ሊፈልገው። አዎ በኔ ላኪ። አዎ ፍሬንድ ነን እኔና ሙባረክ ፍሬንድ ነን። Malte Mubarak malte kan friend itu gonet. Friend dia jalu et. Friend ini, wene dan kami sin lejan kami tu. Kali cakap jalan kapa lala jalan kapa.
ሀጂ ላኩላት ላኩላት። እሺ ያው ሶሶን ቆይ ለሲባታለው አንተም ልጁ ትስባ ይኸው እኔ መጣሁ ልጁን አመጣሁት። ለቀበጅ ነው ቢሆን ሶሶን ሀጂ ተቀባይ ባለው አቶሎ ለቀበጅ ነው What is going on? Jete Farangi. Udah nak kamera berarti? Atam kita sudah mau bet berisi. Haji. Nah, juga mata baka ትመጣላችሁ አሁን ጠብቅ እየላኩላት እየተቀበለችኝ አይደለም እኮ እንትኑ የታያት አይደለም ጨልሞባት አካውንቲ ነማ ያኒ አካውንቲ ፕሮፌሽናል ይገለ አካውንቲ ባባባት ይላል ናቦ የአንዳችሁን ሞት አድርጉት ሞብዬ ያስተጋባባችኋል አንዳችሁን ሞት አድርጉ ልጆች ሂዱና ባካችሁ ለሀጂ ልትል የሀጂን ተቀባይ በሏት ዙዙዬ ቶሎ ሊገሯት የሀጂን ተቀባይ በሏት ጎበዞች አለ ልጆች ሙቤ አንዳችሁን ሚውት አድርጉ ድምጻችሁን ትል ያለባችሁ ነው ያስተጋባለው እሺ ይኸውና ትምጣ ሁላችሁም እንትን በሉ ንገሯት ቶሎ ቶሎ Manjera lucu. Minalci. Isi namni mulis qabate namoonni kun ni didami tokko kuma dibba guutaa akkaawunti kana fooloo godhaa hundi keessa sirriitti akkaawunti kana irraa fooloo qabdan ida'uudhaa balleessaa አልታይ ብለዋት ነው አልታይ ሜሬ ሩም ከመቺት በረሱ ዲያ ፕላንኪ ወይኔ ማል እስረት ሲኒራ ማዙዙር ሜር ልጆች ዞዞን ተቀባይ በሏት ባካችሁ የላኩላት ለዋልታያትም ለምድቅ ሀጂን ተቀባይ ብላችሁ ልገሩልኝ ቶሎ በሉ ትንሽ ታገሱ እንግዲህ አፉ በለኝ ሙብዬ ኦኬ ኦኬ abdi ጌታቸው ለተደረገ እንትኑ የኔ ተከቲኖ ስለዚህ ዞዞዬ ባከሽ ተቀባይ ያለ ልጅ እንዴት ነው ባካችሁ मेरे तो no मुबे तमाल इंतलिमाल कोते हुई मुबे कम ትበረሱ ፓውዝ ብሎባታል እዚህ ጋር ያሳይ አይደለም አሁን ትልሽ ተረጋጉ ትልሽ አፋውቱ ለላ मुबे seriously
Gasti sire fidi. Kan kenya miti diseti. Anko Namicho. follow ko le namichi video ndenye namichi ko gift tarasi. Ama mal ko ne. Marta. متى جول ابشر ترقاق متي امادي سيتي ندوغي ام فولو ايشي كده كان كينيا تايش كان كينيا ابشر راكون كان كينيا ماك አመዲን ዳ ቆይ ኔትወርክ ሲዲ ወልቲ ስኒዱ ፈራ ከታራኒስ አየየ ኩኖ ላላን እንጂ ስልክ ብራቲን ለሃጂ ላኩላት ላክላቸው በስት ለስልክላት እንትን ያለች አይደለም ኔትወርኩ ይዟታል እሷ ኔትወርኩ ይዟት ነበር አሁን ከፍቷል እኔ ልላክላት እየሞከርኩ ነው ቆይ እያየዋት ነው በሌላ ስልክ አንተል ስለም ካላወቀች አትቀበልህም እኮ ለዛ አለ ታውቀኛለች ከኔ እኔ ከዚህ በፊት ቀጥቅጫታለሁ ከኔ ጋር ነው የመጀመሪያ ጌሙን የተጫወተችው አሁን እዚህ እንዳለ ታውቃለች ሳይሽ አንራምባ ዴማ ፎሎ ቆዳ ማቻው አማዱኒ ብረማ ሲንጌሱ አማዱኒ ብረ የለችም ከላይቭ ሙቤ ሙባረክ ወይ ሙቤ ከላይቭ ወጣት መለስ ላይቭ ራባቴ ተደብቱ ትደወል ሙሉ ከላይቭ ወጣት መለስ ዋትስአፕ ላይ እንትን በሉላታ ዋትስአፕ ላይ ሊካርድ ላክላት ሊካርድ ጎጤ አህመድ ሊካርድ ጎጤ ካሎ ዞዞ ሪካርድ ጎጤ ገሉ ሪካርድ ጎጡ ካማሎ زوزو انا قص موجود دلين انت تعال شوف قص اللي كان مبارك لا قصت لا ما انا شوفي بنيرين ما فايتين قصتي امدي ما انا شوفي بنيرين يا متى تقصتوا بديبو قصت زكتش نيجرين قال لي بلات لك الله انداز قصت لا لايفون زكتش نيجرين جر اسمع لايفون زكتش نيجرين زكتش كيف تشيري والله انت ندركوا بسرعه ما عارفين بيقول عبدي زكتش ني زكتش كيف تشيرين زكتش كيف تشي زكتش كيف تشي اي ايميجي زكتك في جري لا ايش عفوا كمان زكتك في شك لوزو زكتك في شك يمدي زكتش كيف تشي لايبون زكتش كيف تشي لايبون زكتك في شك لوزو تبي انجرو مبارك انجرو مبارك موبيل تلك بيات الله سوت بيات الله حجي بيات الله ايش يا احمد دي بابي كده انا دي ما ودي كيس كوبي كي كده انا اللي بقول راجو طلبت ربنا احمد دي المسكيلة مالا مرتيلا احمد دي المسكيلة Haji, baay'ee nu jeeqaa jirtu isinis muudii nutti qabattanii nu jeeqaa jirtu. Muudii miti warabbal kaabaa lomilo. muudii miti gil intila mubaarakil በዚህ አጋጣሚ ሙባረክ በጣም አላህ በረካ ያድርግ አላህ በትልቅ ደረጃ አላህ ያድርሰው አሚን ልጆቹን የሚያግዝበት መንገድ እነሱን ለመርዳት የሚያደርገው ጥረት በጣም ወድጄለታለሁ። ከዚህ በፊት ከላይ የተጫወተውም ልጅ እንደዚሁ ሲያግዘው አይቻለሁ። አላህ አሳድገው። አሜን። ሙባረክ ለማ ምርጥ አመዲን ሙባረኪን ከየቱ አመዲን ከሩፍ እትደወሊቲ ላይቪቸ ጩፊቲ በኔዲን መታለች ቆይ ገብታለች አሁን ወይም ቆይ አሁን ገብታለች ቆይ ትቀበላለች አብዲ ውረድ ሶስት ሰው ስለሆነ ኦኬ
Boy, tokkummaa bakka. Aku Bakka. ቆይ አሁን ይላል አዎ ቆይ እምበይኒ ባለም ሊብራ ኦኬ አጂ ውጡ በቃ በቃ ሙቤ ወልቲ ሲንፊዴራ ገለቶ ሚናን ጀራ ቴንኪው tokkummaa sagalee kana geessani sigalan jira bakka. አዎ በቃ ነምባቼ መልካም እድል ጋይስ መልካም እድል እሺ ሰላም ሁሉልህ ቻው በቃ akkati hawaasa kanaaf akkati furmaata taate gatiin beekuu bani si jaaladha habiibi. Eshi. xiqqoo achitti dhaamsa dhaami naannan bahe dhaamsa dhaama achitti galatoome jedhe. Bui bakka tokko ammas waan dhabu. Taphatanu taphatanu. Topic. Zuzu. ወይ ተፈራ ዳወት እሺ ዙዙ ስንት ጌም ነው የምትጫወቱት? አንድ ጌም ነው ሙቤ። ግላብ የለም ማጨለም የለም ማለት አንድ ጌም እሺ ግላብ የለም ማጨለም የለም አንድ ጌም ነው ኡመቶ ግላቢን እንጅሩ ዱከኔሱን እንጅሩ ጌመ tokko ግላቢን እርጊና isa ዱከኔሱን እርጊና ታብታቢ ኮፕሊንኪ ዋን ቀብደን ከና ቢስሚላህ ረህማን ረሂም ሌትስ ጎ አላሁ አክበር ረቢ ሲንት ዲሴ ወላሂ ሲንት ለበጂሴ አላሁ አክበር ገለስ አላሁ አክበር ያኛ በዳ ኡመተገኛ ወላሂ ሜተኒ አነመን ተኩና ታብታቢ ኮፕሊንኪ ጎዳቱ ንምት ገሰኘቹ ታብታቢ ኮፕሊንኪ ሲቱ ንገሰ Yalla. Guys, sisi taphtabii gootanii namoota qabdanii aan rabbii fi isin tidhiisan jira. Geemii namaas takkaa dhaqeen beeku eebba namaraa doo namaraa takkaa namni Dubaayii keessatti hin beektanii hundi keessan jechuudha. Kanaafuu rabbii isin rabbii fi isin biratti dhiisan jira hundi keessanuu waanuma rabbii isin laaffatan. Taphtabii sirriitti koppiliingii godhaa sirriitti. Yalla. Koppiliingii ta'a. Tap koppiliingii godhaatu. Tap koppiliingii sirriitti. Daba. Taphtabii koppiliingii sirriitti. Yalla. Thank you. ስታክ እያረኩኝ ነው። በስታፕ ታፕ አድርጉ። ታፕ አድርጉ። Thank you. Galatomash gocha taphtabii koppiliingii godhaati jajjabaadhaa si hundi nuti keessan jechuudha. Kanaafuu ታፕ ኮፕሊንግ ወደ ዝርት ስታክ እያረኩኝ ነው ጋይስ። እየታየኝ አይደለም ጌም ዱከኔ እና ታፕታቢ ኮፕሊንግ ወደ ደብል ዝርት ሳውንድ ደብል ነው የምትሉትን አድርጉ። እሺ ደብል ታፕ የምትችሉትን አድርጉ ጋይስ። ታባሩ መት እየታየኝ አይደለም ጋይስ። እኔ ጋር እየታየኝ አይደለም። እሺ እናንተ የምትችሉትን አድርጉ። 200 አበባ መሰለኝ የሚለው አሁን በርቷል ጋይስ። 200 አበባ ይላል። ሁለት ልብ ስጡበት። ሁለት ምንም እየታየኝ አይደለም። ቆሟል እኔ ጋር አሁን ደብል ነን ጋይስ። የምትችሉትን አድርጉ። እሺ ገለቶማ ገለቶማ ምን ይላል? ሙባረከት ለገለቶማ ፋዱ ታንክ ዩ ማሙዳን ገለቶማ ታንክ ዩ ባጋኒ ታንክ ዩ ገለቶማ ሁንዲ ከሰኑ ፈዳ ዘዘባድ ብቻ ገለቶማ ከሰኑ ነገ ፈነ ነው ታንክ ዩ ተኩማ ኢንተር ገለቶማ ፈዳ ተኩማ ኒሞ
galatuma alfaadha wallahi. Furaatti galatuma hundi keessan gochaa gocha keessan illee gaffalee mutan. Thank you. Tena galaan kee galatuma alfaadha. Galatuma alfaadha wallahi gochaa gocha keessan illee gaffalee mutu. Wait, thank you, galatuma alfaadha wallahi. I love you wallahi gocha keessan jecha keessan illee gaffalee mutu wallahi hundi keessanu. Galatuma oromoo kiyya hundi keessan alfaadha isin jedha. Geemmii namaas takkaadha qeembeeku isinumaaf rabbitti dhiise suntu na barbaachise. Gocha keessan illee gaffalee mutu hundumti keessanu galata mataa guddaa qabdanii. Thank you jedha hundi keessan wallahi galatuma alfaadha isin jedha. Gocha keessan illee gaffalee mutu jedha hundi keessan jechuudha. Maaliif tapha beellamaas galatuma alfaadhaati. Gocha keessan illee gaffalee mutu hundumti keessanu isiniif rabbitti dhiisan jira isintu maxxana taphachiise isinuma na wajjin jira du'atee eebbatee na wajjin jirtan waan ta'eef galatuma alfaadhaa isin kenna jazaakumullaahu khairan. Galatuma hundi keessanu. Thank you. አለቀ እንደ ጌሙ ወይ ጉድ አለቀ ጌሙ ወይ አይ ዘዞ እኔ መጥቻለሁ ጋር ገና ነው ዘዞ ገና ነው እኔ ወይ والله ያገለበተው ነው والله It's okay guys ጌሙ ልክ አይደለም ዛሬ ይመስለን It's okay አህመድ በቃ እንኳን ደስ አለህ አህመድ እኔ ፍቅር والله ፍቅር ተሻወት እንኳን አብሮ ደስ አለን ዙዙዬ ቴንክ ዩ እናመሰግናለን ላደረግሽው ደግነት እናመሰግንሻለን ታንክ ዩ እሺ ምንም ችግር የለም ማልቴ በደረ እንደቢያ መቶ ለምዲ ወጥቴ ታንክ ዩ والله ኦሮሞ ከየጋለሰማ ጎች ከሰኒ ማንተ ገቲ ማንስ ትወረን ሙበሲድረስ ወይ ኦቶ ካሳ ኦሮሞ ቆይ ጋለቶማ ወልፋዳ ሁንድ ከሰኒዩ والله ነጠባችተኒቱ ማን ትድምታ Galatoma ulfaadha garuu dirqama waan ta'eef asli ajjala jirta lafaati ajjala jirta maaliif uume akka laa ati obboleessi kootimi rakkoon qabu kabajamtoota jaallatamtoota iskireeshuu godhadhaa ammuma iskireeshuu godha asirratti guyyaa hadhaa kan amadiniif bu'ee doolaara 500 asirratti immoo doolaara 100 ahada galgala baaf kun amma ahadaatti tiktakiin hin gadhiisu jechuudha kana nama meeqa dhufe nama 197 dhufe galee ba'ee doolaarri amaddiin argate doolaara 500 ameerikaati birrii doolaara 500 kunola amma qaam kootti mintinaadha booddee maqaa minamini ismaal lakkibbo boleessa kwaadhi nisarcheera argata borbaati mata keenya amma Mato TikTokin kau nak kata TikTokin nunggu setika dah. Gocek kesan, gocek kesan dan mereka paling betul nak bosu kesan. Baik tu kalau tu mal pada anda aku semua. Anelle harus boleh tangan dua te ibate sini wajib ninjra. Sini na wajib sini. Nama le dangga biar atas kature. Bio ofitif, lubo ofitif berasa kene. Dangga biar atas kature cuk biar kesan. Bio ofitif no. Baik tu ko. Ramadan apa kau terbat? Untuk menjaga cuk. Ramadan apa kau terbat? Ramadan ini kecil. Untuk menjaga cuk. Orang abad untuk menjaga cuk beruji. Mata kayaknya harus gue agak mencuti kau tina aku tidak senjata. Wallahi, ani gocek kesan lendes kafalen itu. Family, aku makan gue haram kurusnya itu yang nanti coba me. Ramadan ini ada batas hundu mau orang abad hundu biar lu pasti kerjanya follow gocek. Ramai apa lagi? Kita tanya babo. Gocek. Asyik. Kabajam tuh jalan tuh kayaknya.
dhugaa galatoomaa ulfaadhaa jecha isiniif hin qabnu waan isiniin jennu hin beennu ulfaadhaa warri qabaatanii dhuftanii sappoorti godhanii jajjabeessan ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna kottaa olgalaa Hasan Furaat hundi keessan iyyuu olgalaa. Abu Murad tartiibaan galchaa. Galatoomaa wallahi galatoomaa ulfaadhaa sin jedhaa gocha keessanii danda'ee kaffaleen fituu asinuma mirgaranaan maaliif nama biyya hoogganaa ture as keessatti furtuu nama jedhu akkaawuntiin kun tarii beekuu dandeessanii akka seeraa nama furtuu jedhu wayi furtuumu akkas. Furaat ilteenu biiziidha waan ta'eef dhiisa. Amma wanti isin jedhu wallahi ani nama biyyatti illee biyya hoogganaa ture lammaffaa ammoo Dubaayii keessatti rakkinni waan namaan kun hin qabdu. Biyya hoogganaa turte dhuguma nu hoogganaa turte ammallee nu hoogganii galatoomaa warri tokkummaa tokkummaa tuuti lubbuudhaan jirtu siidaan jimmatti maaliif addunyaa kanaaf na galmeesse. Xaba malee utuu na hin jirre baru utuu na hin jirre xaba malee bultee oolte rabbuu asii eegayyuu. Galatoomaa ulfaadhaa. Tokkummaa dhiifama guddaa mubee. Mube. Ndada baawulle beeksisa tokko ni nagaran dubbachuu barbaada. Beeksisa tokko wanta ishee abdii koo beeksisa tokko wanta beeksifadhu obboleewwan keenya jala jirtan shamarran kaansileeshinii qabdan lakkoofsa bilbilaa piroofaayilii Amaddiin kana jala jiruun waatsaappiidhaan na dubbisa kanuman dhaammadhaanii warri dhuftanii taaptaa gootan kompileek sheer gootan galatooma mana fooloo godhaa dubbadhu abdii keetachoo alanaan sitti dubbata. Galatoomii dhugaa dubbachuuf warri dhuftan galatoomaa garuu wallahi akkasitti hin eegne mucaa kana because wallahi maal barbaada mucaan kun mube please let me know qalbii miti mube eshi wanni ni barbaadu suuqii galfadhaa maal barbaada baalla suuqiin galfadhaa akka namaatti suuqii galfadheetanii ittiin nagadadhee jiraadhaadha. Eeyyama qaba eeyyama jireenyaa. Eeyyama baafate. Eeyyama qaba ammansiin jedhe gaaffii. Wallahi በጣም ነው ያሳዘነኝ። 500 ብሮ አኒፈት እንከኒ ናፊም አን ጌሚ ደን ገደ ተበደ ተርገደ ወላሂ ማል በርባድ ቀልዲ ዲሳ በቃ eeyyama qaba eeyyama jireenya. አይዲ qaba malee eeyyama biraan qabu አይዲ biyya kanatti hin jiraatu ni qaba abdi. Okay maal barbaada wallahi baay'ee na gaddisiise warra balqaba akka koo namni qallan hin jiru dhugaa dubbachuuf namni kun hundi jechuudha waadaa ijoolleen keenya ani numa naasa akka abdi waadaa gachisiiftamu baay'een keessan jechuudha isinii galee xabadhu inni beekaas haa ta'u wallaalaas haa ta'u qabadhu jettanii warri immoo har'a jalaati miliqxanii nama meeqa taatanii as teessanii wallaahi galatooma garuu akkanaa ammoo mitiini. Soba malee namni tokko guyyaa tokko niyaasa Amaddiin niyaasa malee garaa keessaa waan garaachin. Furaatii kana yoo beektanii furaatii wayii ijoollee jimmaa miti hin beeknuuniin garuu Amaddiin rabbiif jecha jaallata wallaahi dheengadda itti mee jennaan har'a dhufee taa'ee hojii isaa keessa taa'aa jechuudha dhufee leenca kenneef jechuudha furaat awwala tokkoffaa irratti furaat jechuudha sinii galee hin beeku Amaddiiniin gubbuma kanatti beekee rabbiif jecha jaallate jechuudha. Mube yoo akkana goone mijataa miina dubbisaa miidhara. Tokkuma dhiifama mangistii koo. Tokkee kona dubbisi. An qallii miti warra balqaaba. Namni akka Amaddiinitti muudii qabatu akka kooti hin jiru. Ani warra balqaaba suma haqqiin immoo jaalladhaan. Diraayiviingi laayisensii yoo baasneef hojii hojjechuu hin danda'a. Hin baafnaafi. Wallaahi hin baafnaafi. Biyya kana keessatti Amaddiin diraayiviingi laayisensii waan akkanaan dubbatiin abdii. Ishi. Meenutti maa wallahi badaan gaddi warra balqaaba. Waan wanni ittiin eegalu gargaaramu kalaas wanti barbaadamu maallaqni adda argame birii Itoophiyaa 100,000 hin guutu wallahi hin guutu. Birii Itoophiyaa 100,000 isaan garuu wanti itti himame miiliyoona 2 hima iyyaan ture dhiisaa maaliif akkana jettanii 500,000 yoo arganne hin beennu eessaa dhufa miiliyoona 3 itti ol butate. Kono anda. Tokenya la kata male mube wallahi mube manni sila fi kawani ber. Sallis bo. Ali. Miskina kana tabatani. Amma waan furmaata ta'u dubbadhu tokkum waan tokkotu jira. Is obama waan tokko. Ani fakkeenyaaf waan danda'u godha namni waan danda'e dhiisuu danda'a namni kamuu dirqama hin qabu. Seerri geemii nama qabaachuu qaba namatti himachuu qaba anna akka kiyyatti waan nama sin komaddu gama kiyyaanii mo'umsaa gaadha. Namni zimmeedhee dhufee geemis nama taphachiisu beekamaadha keessaan itti himachuu dubbatachuu waa meeqa barbaada tarii kun hin taane ta'uu danda'a namni immoo zimmeedhee dhufee
sin taphachiisu warri kennan galatoomanuu akka gama kiyyatti ani gaa waan komii wayiin qabu jechuu barbaadeetti komiinis hin barbaachisu akka kootti silaa namni deemee himatee namaa walitti dhufuu waa meeqa barbaada hin beektanii jechuudha. Sidii galee zimmi jettee geemiin taphadha yoo jette furmaatan ta'u nama qabaachuu waan abdattu qabaachuu danda'uudhaa qabda. Nama haasofsiifatu danda'uudhaa qabda. Namni gochuu dideettee namatti dubbachuun hin danda'amu jechuudha. Sababni isaa nama walitti hariiroo qabaachuu qabda. Nama biraa nama giiftii kennu waliin hariiroo natti qabdu akkami waan jedhamu jira jechuudha. Gama kiyyaanii namarraa komiin qabu jechuudha barbaadeetti hundinuu amma dandeenye hirmaachuudha. Ni dabalataa immoo Toofiq Dedoo namni meeshaa biyya galfachuu barbaada wanta garaagaraa na dubbisaa jedha as keessa jira. Kan isaa kanuma waan komii hin jiru jechuu koota akka koota. Fakkeenyaaf Mubaarik namni giiftii isaa kennu hin beeka. Mubaarik hin beeka seera xaba. Seera giiftii hin beeka waan ta'eef nama walitti dhufuu barbaada. Namni zimmeedhaan kennu walumaa galatti. Hariiroo nama giiftii kennu waliin waa meeqatu jira. Gombos jettee itti dubbattee narraa rafin jettee itti barreessitee waa meeqatu jira jechuudha. Ammas immoo waa jiru jira. Fakkeenyaaf namni giiftii si kennuu fi namni naannoo keetii namni giiftii kennu jiraachuu danda'uudhaa qaba jechuudha. Si galee tokko malee darbaan dabarsa malee inni namni guutummaatti irratti hirmaatu jechuudha. Kanaaf gama kiyyaa waan namni komatamu wayillee jiru natti hin fakkaatu. Namni hafee jedhanii waan komatan isaan amma kana hin fakkaatu jechuu barbaadeeti. Mo'achuun isaa waan guddaadha. Isinis beellama qataroo qabatte 1900 isinis akkuma kana jechuudha waan arganne jechuu barbaadeeti. Itti yaaduudha. Amaddiin immoo usinni jedhu nama abaaboo tokko hin kennine as jala taa'e. Fakkeenyaaf ati kennuu qabda bar nama waamuu fi namni maa kennuu dideera jalqaba kennuu danda'uudhaa qabda. Miira keessa nama seensuun gaarii miti qoy Amaddiin. Namni maa kennuu didee caalaa gadandeesse kennitee kaatee namni maa kennuu didee jechuu danda'uudhaa qabda. Utuun kennin maa namni maa kennuu didee yoo ta'e cubbuu keessa seenaa jirta jechuudha. Waan namni aarsu hin dubbatinaa. Jalqaba aga humna keeti kennita. Achii booda nama waammattaa jechuudha. Abaaboo tokko ta'us. Afaan Oromooti jechuudha. Usinaan jira. Ofii utuun kennina naanus jechuun qabdu ati. Jalqaba amma humna keetii sappoortii goota. Abaaboo tokkoon libbii tokkoon amma dandeessu sappoortii goota. Achii booda namaan kottuu birmadhu jechuudha.